haga har'aa ture miidiyaa irratti bahee lallabuu boo'uu wallaalle hin boo'u maafan boo'an maali jennaan har'allee dubartii jabduudhaan dhugaan isinin jedhu borullee jabduudha naan guddifadhe daa'ima yoo ta'ellee argitan daa'ima xiqqishaa san waan inni godhu miidiyaa irratti zarabis deemnarraa akkana jedha viidiyoon isaa hin jira. Kanaafuu daa'ima soo ta'e ana yoo hin barbaadu jedhe naaf haa kennu nan guddisa. Kaleechan biyya Arabaa deemuu bare, kaleechan kushiina Arabaa dhiquu bare waan ta'eef ችግር የለውም። Kana gammee dubbadhate. Arraa gammee fanken. Waan biraatiif garuu waan biraatiif ittiin dadhabina akkasuma waan biraatiif amma booda tazzitaan wagane wajjiniin deebitee nyaatti deebitee araaramti foon abbaa kootiti ani amma booda wanna tokko bakka waan biraatiif ittiin dadhabina waan gara araaratiif garuu dhaabbachuu qabaatanarra. Tole guddaa galatoomii waan hundumaaf sagalee kana dhaggeeffachaa ture. Hundarra caala immoo obsaan nama dhiira galata guddaa qabdaati. Dhimmi maatii kanaa baay'een isaa chaalenjii qabaa ture. Irra caala biree naasaa ture. Dhaggeeffachaa ture jara lamaan. Jara kana immoo jalqabaa kaasee hanga kanaa hanga har'a irra jiranii hanga amma yeroo irra jiranii isheen isaa softuu inni isaa sa'u bareecheen beekan. Yaa ta'u wanni hundumtuu guyyaa qabaa yeroo qaba. Irra caala ijoon illee wanni beekuu qabdu of tasgabbeechuu qabdi. Tasgabbii guddaa ofiif jecha osoo hin taane maatii ijoollee san lamaaniif batalay maftaa fi buzee ba'aan isaan isinarra chaalenjii goraa jirta kun gara isaaniitti ce'aa jira. Isaan immoo maal isinirraa baratu akkamitti maatii horatu waan jedhu kana yaaduu qabdu. Waganeen nama akkamiiti sii miti namna biraa bareechee dubbachuu danda'a. Dhimma isaa adda soonillee haarawaa miti hin beeka. Bireenis hin beeka. Tarii nama miidiyaa kanarra taa'ee dhaggeeffatuun ala namna biraa irra caala waan beekan natti fakkaata. Kanaaf xaarii qabda xaarii qabda. Xaarii keessan immoo maaliif rufatte gattee deemtee waganeen nama balleessaa hojjeta. Kanaaf xaarii qabda xaarii qabda. Xaarii keessan immoo maaliif rufatte gattee deemtee waganeen nama balleessaa hojjeta. Sorry, ergadha silkii koppilingi na baase simalu ergadha. Sorry. Ifama silkii na baase. Takota kol kiya ergadha simaru warre gadi simbuse. Silkii na buse wante koppilingi orang jira wante ergadha. Takota ko kesan ergadha. Family koppilingi na ko ayo na gotan. Nama to arsa jirami koppilingi nu goda family maltatan. Kia galti nama guutu ergadhu ina gartani silkiin ganna buusa jirra ina gartani koppilingi naa godha ka araarratti jirra men maasaa jirra nama guutuu galchi warra gabbu isan kiyya ergadha tokko barreessa warri beesun tokko barreessa sorry garuu silkii koppilingi na baase koppilingi godhaa jira waan ta'eef waaqayyo koppilingi na baase maraa saabi maraayyuu nama guutuu saabi warra guutuu saabi hiriillee saabi miitu godha saabi tokko maraayyuu biree kaanillee saabi miitu godha waaqayyo ergadha ka saabi Hinjiran ergadha gamme bire istimaa ergadha ergadani Gasti ergadha. Gasti
Gasti ergada. Gamme yesarate gamme rajira. Gamme. Sirita ergadu. Gamme ergadu. Ergadu gamme. Sorry boy. Alge jaboy. Indille aso fida wan tebe. Dawala jira wan tebe salle ni chikafna sunu marru. Ergada isin. Indille aso barbar wan tebe. Devi salle ni lagi patan Devi salle. Sattale na soinan. Gamme Gara ergadu. TikTok itine so inni dhufe bareedaa ture bara. Yaada nama tokko bichaa fuunee yaada nama tokko jechuun Sanifu. Imbe bire to kisenwani. share godhiif gara TikTok itti naqadu. Aye gamme galchina gamme asa ture. Gamme na galcha. Isa to asa ture. Namni amma Gamme isa ergadu kana gasti jiro. ergadu gamme. Gamme na sensa. Barreeffata lakkoofsa tokko galchi. Me iya ila to iya madetarin jira. Amma jira. Ayo matwa. Aye. Tole anatu irra jira natti fakkaata galatoomaa. Kanaafuu tizitaan ani maatii kana sirrittan bareechee beeka. Haa ta'u kaleechallee bakka isaan kaanii har'arra immoo akkamitti akka isaan jiraatan irra deddeebi'u osoo hin taane sirrittan beeka. Wanni guddaan immoo maatii keessan kanaaf bu'uura isin kaasuu qabdan haraara. Haraarri waan guddaadha. Tarii dhugaa dubbachuudhaaf warroota asirra jiran kana caala beekeef osoo hin taane jalqabas kaasee wannan beekuuf ammas ollaa waan taaneef wanni haasa'amaa jiru kun hundumtuyyuu maali dhugaan isaa waan jedhu kana beekuudhaaf miidiyaan kun immoo waan namni xinnaa waan nagahuun nama bal'aatu dhagaa namni boruuf wal qusachuun gaarii ta'a. Ijoollee teessaniif jettanii isinillee wal qusachuun dirqama ta'a. Akka aaraniif odoo hin taane hunduma caalayyuu immoo obsi gatii guddaa qaba. Obsaa isin lamaan iyyuu batalay amma tizoon hin beetta waganii amala isaatillee sirriitti beetta bareechitee waganiin akkam akka ture maalirraa akka ture har'a immoo jijjiirrameetiyyuu inni ofii isaatiif nama akkamii akka ta'aa jiru ammallee gaafa dhuftellee sirriitti beetta. Haa ta'u ammarratti aariiwwan tokko sitti dhagahamuu danda'a. Saayikoon ijoollee teetii miidhamuu danda'a. Deebii ijoolleen teetun immoo iyyuu waan baay'ee irratti dhiibbaan guddaan irra gahuu danda'a. Kanaaf of tasgabbii guddaa godhii waan dhufuuf immoo iyyuu gaafa of tasgabboofte deebii gahaa kennita. Nama baay'ee tuttuqaan gara Zannabaa amma irra jaalannan nagaa mucaa kana. Maybe waan kana amma jedhamu kana irraa raawwatateetillee yaadu hin godhus Zannabaan dhugaa dubbachuudhaaf waan akkanaa kana hin godhateeti si yaadu. Odoo bilbila wajjin bilbilee haasa'ee odoo bilbiluma even bilbila odoo walii bilbilee garaa na nyaatu. Tarii Garaa na nyaatu bilbiluma odoo naa bilbilee wajjin haasofne. Zannabaa waa'ee dhimma Zannabaa waganee wajjin teenye haasofne. Itti meen ture hanga namni tokkotti himu. Inni immoo waan ofii malee kan namaa waan nageenyaaf chaalenjii santu jira. Egaa waan amma ta'uu qabu maali? Ijoollee teessan tanaaf ijoolleen teessan tun immoo iyyuu miidhamuu qabdu bakka. Isin jiruu keessa dabarsatan akkuma amma jechaa turan. Akkas jedhee kanan taa'ee bargamme akkas jedhee kanan harka maradhee iccitii keenya namni hin dhagahin miti miidiyaa miti ollaan hin dhagahin jedheen afaan qabadheetu uffatan ofirraa qabu qamisiin ofirraa qabu warqiin ofirraa qabu baasee mana godhee fi iccitii kiyya namni hin dhagahin ollaan kiyya hin dhagahin jedhee biraa deemee bargamme iccitii ijoolleen tiyya sammuu beetasabni kiyya hin dhagahin iccitiidhuma kana. Jedhee tanan biraa deeme baran. Ilaaltisoo ati akkasitti deemte inni immoo akkamitti akka inni jiru laali. Amma inni immoo maal akka inni ta'aa jiru laali. Gaariis godhi, badaas godhi,
akka maqaan kee barbaade haa waan ta'u amma booda waan gara biraatiin eenyullee yoo ta'e waan gara araara jettanii natti dhuftan yoo ta'e hundi keessanuu diina kooti amma booda jechuudha. Amma booda ankiyyaaf kan isa akattame yoommoo qabeenyaa na gaafadhu na kassasii akka qabeenyaa narraa fudhattuun barbaada yoo jedhe weel naa yaamu nan gaafadha. Yookaan adabatee afaasaa qabatee kan harkaa qabu yoo nyaate ani itti sin dubbadhu qabeenyas jedhee isa gaafachaan jiru naaqoodis jedhee isa gaafachaan jiru ittuu haa jiraatu innuu jedhee tanan anaaf akka duraanuun kushiinaa arabaa dhiquu beekaa duraanuun shinti beetii arabaa dhiquu beekaa ani akkan jiraadhettis jiraadhu nan jiraadha isaan wal bira taa'ee waliin caqqaccu isaan wal bira taa'ee jireenya kootis hin balleechu ija si balleechaa harkas si cabsaa maalas si godha mataattas si naqaa akkasas si godhaan kun boru waan biraa fiddi kan jedhuun beetasaba kootti si yaamee ofii tawarrade isaanillee nan warradu silaa beetta kibirii takkan qabu beetasabni kiyya biratti isa biratti ulfina takkan qabu beetasabni kiyya jedhee tanan cuufee namatti odoon himin ollaatti odoon himin gateetoo biyyaa bayyaan maaltutti bade kiniini dhaawwannan bitadhu dhabee kan jedhu gamme afaan keeti baasii miilan dhufee kana 180 saanin bite yoo na dhaluudhaan oolu yoo saniif rima'a mana kiraa kennata maalidha rakkoosa kiniini waanan ittiin bitadhu dhabe jedhe kanumarra maalan jedhe homaan jedhu Koi, ani wanni naan galle tokko jira. Amma wagana amala isaa bareechiteetu beekta. Dhugaa dubbachuudhaaf nuyi miti, nuyi amma warra ollaati miti, obboleewwan naannoo sanii warri isaa wajjin dhalatan kan bokii sirriitti amamee warra wajjin dhalatan haadhanuyyuu haga walitti dhufeenya isaan qaban sirriitti beekta bareechitee. Amala isaatis immoo bareechitee beekta. Amma kanaa miti. Wanni guddaan saayikoon ijoollee tanaa maal ta'a? Waganeenis bakka jirutti haa dhaabbatu. Atis bakka jirtutti waliin dhaabbattanii ta'u miidiyaa kanarratti yookaan immoo amma kan isin mari'achiisaa jiran kanarratti teechanii waliin haasoftanii kallattii walii kaa'uu qabdu. Dhugaa dubbachuudhaaf gazzabni isaa yoo isinirra jiraate ta'e takkaa lamaan isaa deebistanii qabeenya isin qabdan immoo qabeenya isin nan qabeettu ta'e immoo ati ofii keetiif gara kallattiitti hin deemu qabdu. Inni horii kana irraa gurguratanii lafa na baasanii maalla godhanii maal